السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول ربي صلى الله عليه وسلم دنيا في دبرتي قد جان سلا كان يجون ما يجون دبرتي يجون هذا تنا أبولتي تنا هذا ورانا مات كابين يجون كاتب يجي سبي أمبا بهرميك التني ملتة تيجي سقوطو دمارت جرو كنماتو يو هلاك ما كيتي في اللي سلبنا في كفاتي كيتي اللي دن تودن دا كان في رسول ربي صلى الله عليه وسلم قد جان قافتو كنم تكو أسوك رائملو qabeenya guddaa baate warra salafaa kanarraa itti dhiitee mana namaa bule na bulchaa jedhee gaafate abbaa warraa wayita inni gaafate namni wahii keessummaadha na bulchaa jedhaa jira hin bulchine moo akkam goona jedhee mari'annaanin haati warraa gabbaatee laalte ija garaa jalaatii wayita laaltu qaallichi kun meeshaa gurguddaan deema qabeenya guddaan deema qaallicha kana hin bulchinaa jettee murteessite maarree hin bulchina irratti walii galan hin bulchina qaalicha kana irratti walii galan akkasuma ija garaa jalaatiin haati warraa waan jetteen abbaa warraatiin qaalicha kana hin bulchina garuu halkan edanaa kana ruhii keessan bulchinu waliin dubbatan subhaanallah halkan edanaa kana bultii hin bulchina ruhii keessan bulchinu waliin dubbatan gaafa kana abbaa warraa lakki namni kun nama karaa deemaa jiru sa wajjin qabeenya guddaa qabatee deemaa jira waan ati jette kana hin qeebalu jechuudhaan diduu eegale maarree yoo qaalicha kana ruhii keessa bulchinu taate ati abbaa warraa kiyyaa miti ammoo gargarraa si yalan buduu beeki addaan baana jetteen jechoota kana irra deddeebitee tarkaanfii irratti fudhatte abbaa warraa illee gara boodaa qaalicha kana hin bulchina malee ruhii keessa hin bulchinu jechuu kana murteesse gaafa kana walii galanii qaalicha firaasha kennanii fi qaalichi buluu eegale halkan osoo bakka ciisaa san gara hirriban eegalin ala bahee bishaan fudhatee hammaamaaf ala bahe ilmi isaanii bareedaaf miidhagaan ka isaan argatan gara biraatii galaa jira dhufee ol seenee firaasha keessummaa kenna isa irra ciise hindilibsi marateetuma rafe keessummichi illee wayita alaa ol deebi'ee jedhu firaasha isaa irratti bahee ciisa ilmi isaanii micaa kana hirribaan kaasu jedhee firaashuma biraa asii hin laallatee kaba isaati irra ciiseetuma hindilibsi ufatee rafe halkan wayita walakkaa ga'u haati warraatiif abbaa warraa imalli isaanii kaayyoon isaanii hin bulchinaa ruhii keessan bulchinuu ka itti walii galan san sayfii isaanii fudhatanii dhufan abbaa warraa waan jedhee gaafate hindilibsii kana irraa fuunee sayfii kanaan morma irraa fuunu jennaanin hindilibsii irraa fuudhuun barbaachisu jetteen haati warraa kun eeganaa agartee sayfiin keenya akka asii fuute haga firaashaattuu zallaqa kun waan hindilibsii irraa baaftuu hin jiru jetteen isin jetta akka jettanii mire isinu waan jarri nama ajajde waa diduun jiraare sayfii ay fudhatee wayita asirraa itti gadi dhiisu sayfiin hindilibsii keessa zallaqee firaashi keessaan bahe maarree ammallee fuula isaan laalnu akkanumatti qabanne laga wayitu naannoo kaluu isaanii jira fuudhanii laga sanitti darban wayita laga biraan gahanii bakka lagaatti gad darban fuula wayita laalan kunu ilma isaaniiti subhaanallah aljazaa'u min jinsi al-amal ati yoo hamtuu nama yaadde yoo hamaa nama yaadde yoo nama miidhuu yaadde osoo miidhaan kee nama dhaqqabin ka rabbii si dhaqqaba osoo malli ati namatti baaftu nama biran gahin malli rabbii si dhaqqaba osoo sharriin ati nama yaaddu nama miidhuun gahin sharriin biraa si dhaqqabdi kanaaf dhaamsi kuni dhaamsa warra keessa madda onnee isaaniiti sharrii baadhatanii gubbaa fakkeeffatanii namoota miidhuu yaadan kanaaf rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam dunyaa fi dubartii eeggadha jedhan kana jechuun dubartiin gaariin hin jirtu hedduu jira saaliin babbareen dunyaa warri qabu hedduu jira dunyaa akka gaarii ittiin kaddamamee ittiin qajeelee islaamaan kaddamaa jiru baay'eetu jira garuu warri lubbuu ofii jala deemu warri nafsiyyaa ofii to'atuu hin dandeenye wanna isinii dhaamu dunyaan qabdee osoo isin hin deemuun taane isin dunyaan deema dubartiin qabdee osoo isin hin deemuun taane dubartii isin qabaa deemaani akkasitti warra wal qabee wal qabsiisee argee wal agarsiisee hadiisaa quraana jala deeme har'aa dunyaallee tolee borii akiraallee jannata argatu rabbiin haa taa'isu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu